Dhaqqabuu dadhabee miti maal godha namni hojjaa dheeraa qabdan naaqootu yookaan ammoo tiyyuu maslahaa naa kenna yookaan kophee guddoo yoo godhadhes lafaan dhooftiin sodaadhe kanaafan akkanatti ol hiixadha barreeffamni kunis isinitti babbareeduullee dhabu dhaqqabuu waan hin dhabeef akkuma ta'etti barreesse waa takka naa godha kuni maal akka ta'e qof hubadha afaan Oromooti barmoota dabre keessatti kan nuti baranne qubeedha hiikaa jechoota afaan Oromootis baranneetiin hin bira dabarfanne seerluga ammoo tiyyuu haga ammaa isin barsiisee hin qabu maaliif bohartiin namoota hedduudha hiikaa jechoota afaan Oromoo irra caalaan isaanii ammoo tiyyuu jechuudha qube kanaaf barmoonni keenya kan si'a dabree takkaahuu ammoo tiyyuu torbii dabree fi sandura kan jiran jechuudha kan keessatti nuti barataatiin hin dabarfanne qubeedha irra caalaatti hiikaa jechoota afaan Oromootis wajjin ilaallee jirraa jechuudha eessarraa hanga eessaatti jettanii nagaafachuu dandeettu xumuruu hin dandeenyu aadha hanga faatti wajjin ilaallee jirraa jechuudha jechoota hedduudhatu hafe jechoota hedduudhan dhiise osoo beekuu maaliifi jechoota kalaamatti yookaan ammoo tiyyuu lisaana keessanitti takkaahuu ammoo arraba keessanitti beektan hunda isaatiyyuu jechuudha fiduudhaaf ulfaataadha maaliifi jechoota tokko tuyyuu jira kan dhageettan malee hiika isaa hin beeyne sanan keessaa cokee isinii fidee jechuudha ammaaf kallattiidhaan gama barmoota keenyaatitti isin haa deebisu nagaan isin dagadhe akkam jirtan baga nagayaan walitti deebine an Abdallaa Siraachi barmoonni keenya kuni barmoota afaan Oromooti subscribe kan hin godhin subscribe godha share like fi comment gochuu akka hin dagannee jechuudha kallattiidhaan barmoota keenyatti osoo hin dabrin wantoonni tokko wanti haasofnu jiraachuu ni danda'a innis maalidha waa'ee Oromoo irraa yoo haasofne baay'ee namatti mijata waa'ee Oromiyaa irraa yoo haasofne hoo qalbiin teenya hundi isiitiyyuu banamteetiniin nu eeyti takkaahu ammotiyyuu banamtee waa'ee Oromoo Oromiyaa Oromummaa osoo haasofne namatti mi'aayaa jechuudha kana haasa'uun eenyurraa tola Baqqalaa Garbaa Jawhar Muhammad hayyoota hedduudha kan mana hidhaa keessa jiran ka waa'ee Oromummaa yoo dubbatan onneen isaanii leenca caaltu ka waa'ee Oromiyaa yoo dubbatan sammuun isaanii baay'ee arraba namaatitti kan xumuramuu hin dandeenye ka waa'ee Oromiyaa Oromummaa fi Oromoo yoo dubbatan fixuu hin dandeenye seenaan isaan keessa jiru waan laaftuu mitii jechuudha koloneel Gammachuu Ayyaanaa akkasuma hayyoota biroos hedduutu jira ka waa'ee Oromummaa irratti onneen isaanii barbadaa sammuun isaanii bilchaataa yaanni isaanii fagaataa hawwiin isaanii bilisummaa uummata Oromoodhaa jechuudha kanniin mana hidhaatitti dhiisnee taa'uun keenya ulfaataa du'aa'iidhaan hin dagatina yaadaan biraan hafina gargaarsaan irraa hin gabaabbatina namoonni naannoo mana hidhaasanii jirtan takkaahuu biyya san keessa jirtan amma dhayxanii yoo gaafattan isin isaaniif gaachana surrii teessaniif gammachuu qalbii teessaniif qulqullummaa yaada keessaniif ammootiyyuu haarawumsa isinii kennaa jechuudha Oromoon mana hidhaa jirtu ummata Oromootiif Oromummaa fi Oromiyaaf kanaaf wanti isinirraa eeggamu namoota isaan bira jirtaniif yaadaan deeggaruu bira dhaabbattanii qaamaan jajjabeessuu akkasuma ammootiyyuu yaada silaa barbaachisu tokko namni itti dhiyaattan yaada kennuu fi information kennuufiidhaan hayyoota keenya jajjabeessuun amaanaa isinitti haa taatuun isiniin jedha yaada kan koo asittiin gabaabsa wanti anarra isinii qopheesse kun hiikaa jechoota afaan Oromooti mee waliin haa ilaallu akkuma mata duree irratti isinii himetti jechuudha A irraa hanga faatti barmoota tokko waliin baranneetiin dabarfannee kun ammootiyyuu faadha faa irraallee baranneetiin eegallee jechuudha haa ta'u addaan kutuun wanta hin dandahamneef jechuudha kana waliin ilaalla qubee faa irra jiran hanga qubee cimdiititti ni baranna rakkoon hin jiru suutaan baranna gaafii qabdan you are welcome eessatti argachuu dandeettan cinaa koomanii kanatti akkaawu ammootiyyuu yaada asirratti naa kennuu ni dandeettanii jechuudha eessatti kun cinaa kanatti kennuu ni dandeettanii jechuudha so yaadi keessan barreeffamaan akkasuma ammootiyyuu ibsa garagaraatiin kennachuu ni dandeettanii jechuudha kan lakkoofsa kan koo qabdan gama WhatsAppiitiinis yaada keessan naa kennuu ni dandeettanii jechuudha ammaaf kallattiidhaan gama hiikaa jechoota afaan Oromootitti isin haa dabarsu faa irraa eegallaa jechuudha
fayyaa ni beeytu. Haa ta'u ammoo hiikni isaa namoota tokko tokko biratti jabaachuu danda'a. Fayyaa jechuun akka hiika afaan Oromootiitti kan hir'uu hin tahin takkaahu ammoo guutuu wanta tahe wahii jechuudha. Kan itti aanu fadhiidoo. Look, fadhiidoo jedhee namni nama arrabse waan ulfaataadha. Arraba fadhiidoo jedhuun nama arrabsuun ulfaataadha. Maal jechuudha fadhiidoo jechuun? Yaraa, dadhabaa, da'iifa. Da'iifa. Takkaahu ammoo da'iifa sin jedhanii ni jechuudha. Da'iifa. Okay? Da'iifa. Wanti biraas ni jira hiikkaan jecha kanaatis haa ta'u san yeroo biraa barannaa jechuudha. Itti nu fida wanta qubee biraa taheef jechuudha. Kan itti aanu fe'uma. Baraa jirana ijoolluma kiyyatti wantoota xiqqaa kana keessa hin dabarre. Seenaa dabre hedduu odoo isinitti himee ni kofaltus ni ajaa'ibsiifattus jechuudha. Fe'uma kana yoo argu hin sodaadha. In qoxxisaani baay'ee qoxxisa namatti qoxxisa yeroo qara'us ijoolleetuma yeroo baradhus ijoolleetuma gaafa tokko akaakayyuun kan koo abbaan abbaa kootii rabbisaa araaramu amma garaa kiraa dabree jira mucaa ollaa kennaa an dhahe ani dhahee mucaa bakka kana gubbaa dhahee ni iitahee wanna dhiigni hin baane hagana huf jedhee iite maaliif nama tumtanaan jedhe isatu na tuqe kaa'in jennaan fuudhee naan galee fe'uma kanaan na hidhe. Fe'umaan na hidhee qaccee fe'umaatiin na tume. Hin daganne. Fe'uma kana yoo waa'ee isaa kaasu nitti ulfaataa jechuudha. Fe'uma jechuun maal jechuudha? Teepha takkaahuu wadaroo kan wahiin hidhan takkaahuu kan wahiin qarqabanii jechuudha. Fe'uma jechuun. Kan itti aanu fe'uu. Fe'uu jechuun maal jechuudha? Fe'uu jechuun kuni hiika lamaa fi sanaa ol qaba. Fe'uu jechuun kuni fe'uu jechuun kallattiidhaan hiika amma isinii kennu fe'amuu yookaan ammoo waa fe'uu. Fe'amuu yoo jenne oppiidiyoon yeroo hedduu ni fe'amti alagaadhaaf jechuudha. Takkaahu ammoo nama saba isiitiif takkaahu hin taane wahiitiif fe'amti jechuudha. Fe'amu yookaan ammoo waa fe'uu yoo jennu hiika itti kennuu ta'a. Takkaahu ammoo jecha ittiin ijaaru ta'a waa fe'uu yoo jenne. Fe'amuun bakka kana kan jiru it called epiglot jedhama afaan Ingiliffaatiin here kan jiru ammoo epiglot jedhama bakka kanatti. So bishaan yeroo dhuytu asitti jedheetiniin yeroo tokko si fe'a hin fe'aman. Ni fe'amanii fe'uu jedhama gaafa sanis fe'uu jedhama. Something which found epiglot as ta'e kanatti akka bilqaatii wannaa kana kurree kana agarta akkanatti afaan ol deebitii bakkana jirtii jechuudha. Isiin sun yoo bishaan wahii takkaahu ammoo wanta akka peepsii takkaahu ammoo wantoota tokko tokko yoo qaawwa san keessa gadi bu'e godheetiin si fe'a sun fe'uu jedhama. Okay, kana fakkaataa jechuudha fe'uu kan jennuuni inni kan biraa fedha. Fedha jechuun interest wanta jedhamu wanta fedha wahii ta'e wanta dharraa hawwuu sin jennaani hawwuu fedhuu hawwuu dharra'uu hin jedhama. Kan biraa fidaan kuni hiika tasaa takkaahu ammoo akka laafaatti argamuu hin danda'amu. Fidaan kuni balaa tasa nama mudatu. Fakkeenyaaf karooraan alatti takkaahu ammoo osoo ati niyyaa hin qabne balaa wahii nama mudachuu danda'a. Rabbi namarraa haa qabu dafxaa. Fakkeenyaaf osoo namni konkolaataa nama oofaa jiru makiinaan biraa dhufeetiin itti bu'uu danda'a. Fidaa balaa tasaa kan namarra ga'e maal jedhanii fidaa jedhanii jechuudha. Namoonni tokko hin jira kan abaarsa nama abaaru yaa rabbi fidaa sitti haa qabu jedhanii waan akkasii gaarii miti. So fiila jechuun maal jechuudha? Akka afaan Oromootiitti fiila jechuun
garbuu baadiyyaatti facaasan takkaa uummatuyyu magaalaa ta'e anywhere garbuu facaasanii qamadii facaasanii shif lafaa ol jedhu yookaan immoo lafaa ol bahu fil jedhee fiile takkaa uumuu fiilaa jedhaniini jechuudha. Fiile sin jedhaniini maal jedhaniin jechuudha fiile sin jedhama fiile sin jedhama jechuudha. So waan faca'ee marguu jechuudha. Waan faca'ee marguu jechuudha. Inni kan biraa figgimsuu. Figgimsuu jechuun maal jechuudha? Figgimsuu. Okay. Figgimsuu jechuun dhahanii kuffisuu. Fakkeenyaaf yeroo nama tokko wannaadhaan dhooftu jechuudha. Akka waan boksii waan akkasii akkanatti yeroo dhoofteetiin hin jettetti figgimsitee takkaa uummatuyyu gaggabsitee lafaan dhooftee jedhama jechuudha. Figgimsuu sin jedhama. Figgimse sin jedhama jechuudha. Maaliif sin jedhama? Figgimse hin jedhama takkaa uummatuyyu dhahes ni jedhama jechuudha. Lafaan dhahes ni jedhama. Kan xumuraa filqii. Filqii jechuun maal jechuudha? Filqii jechuun kind of branchii jismii kan keetii dhiifama. Filqii jechuun qaama qaban keessaa isa tokko. Ilma namaatiif filqii jedhama. Ilmi namaa qaama hedduu qaba. Qubni qaama kan keetii, gurri qaama kan keetii, ijji qaama kan keetii, ilkaan qaama kan keetii, jismii kan keetii. Qaama kan keeti. So inni san irraa kan tahe wahii maal jedhama? Filqii jedhama jechuudha. Kutaa jismii qaama kan keetii irraa isa tokko maal jedhaniini? Filqii jedhaniini jechuudha. So barnoonni keenya har'aa kan irratti xiyyeeffate hiikaa jechoota afaan Oromooti. Yeroo itti aanu barnoota taheen hanga walitti deebinutti nagaa yaadnaa jiraadha.